Pirojektoonni misoomaa Finfinnee irraa jalqaban dhawaataan iddoowwan adda addaatti babal'achaa jiru. Egaa injifannoon kun carraaqqii qaamota hedduutiin galmeeffame. Akkuma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo adda addaatti himanitti sagantaa maaddiin biyyaaf jedhu kanarratti abbootiin qabeenyaa adda addaa hirmaataniiru. Dura as Finfinneedhaa jalqabame pirojektii Shaggar jedhuun. Shaggar iddoowwan adda addaatti hojiiwwan misoomaa hojjetamanii ijaan mul'atan hawaasni itti fayyadamaa jira. Amma Inxooxxoo irraa eegaluudhaan magaalaa keessa miidhagsuun akkasumas immoo gara godinaalee fi naannoleetti gadi bu'uudhaan hojiin misoomaa turizimii babal'isuu kun bal'inaan itti fufeetiin jira. Hojiin sagantaa maaddii biyyaatiin hojjetamaa jiru kun egaa naannolee adda addaa keessatti babal'achaa jira. Kanaan dura Kooyishaan eebbifameera. Itti aansuudhaan Wancii Dandiin kunoo eebbifamee tajaajilaaf ga'eera. Itti fufuudhaanis Gorgoraan kan dhufu ta'a. Cabaraa Curcuraan hojiirra ooleera. Akkaataa kanaan egaa hojiin misoomaa yoo babal'atu lammiitu diinagdeensaa dhawaataan guddachaa fi deema. Kana keessas biyya keenya Itoophiyaatu fayyadamaa jechaadha. Inni kun hojii qabatamaan seenaa jijjiiraa jirudha. Hojiiwwan hojjetaman kun egaa eegamuu kunuunfamuu qabu. Yaadama abbichuutiin hojiin dhufe kun hawaasa kan fayyadu waan ta'eef hundumtuu itti hirmaatee eeguu fi kunuunfachuun dirqama isaatii ga'ee isarraa eegamudha jechaadha. Mee yaadama abbichuu jechuudhaan faarfannoo haala kanaan dhiyaate kana hordofaa fayyaa ta'a. Kenna chalu umanu badase galma badalina wanti kulelise egere biyatti dinagdinche sise galma badalina wanti kulelise egere biyatti dinagdinche sise. Matagari jalala tukuma misoma firiri kiyomani waru sena kitichiri tabinya umama dinagde ijari gadaji jirama hokkan sadambobu gudina biyati misoma golabu dadadi nawara dinagde utubu roga binyol kabe kan sena katabu. Wanci chalake karoma kambada kamoji ho jada lamiko ka awal kakasa mi sama warati tarsi modirsa akabuli nabi yamin danise nabata ulimu egiri milense akabuli nabi yamin danise. Kenna chalu umanu badase galma badalina wanti kulelise egere biyatti dinagdinche sise galma badalina wanti kulelise egere biyatti dinagdinche sise. Misoms dadi wanci celung safi faji dabala misoma hiyuma kolatu mula gadu gomsu mula
saffisaa wanciin hamisoomtu egeree miidhagaa kan dhaalota hawwatu guddina saffisaa